Akkam jirtan kabajamtoota sabboontoota ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenyi Rabbii nageenyi Waaqaa nageenyi Oromummaadhaa isin haa dhaqqabuun ja'a. Mata dureen irraa qabadhee isiniif dhiyaadhee gabaabduudha. Isinis takka tanii aktivistiin Obaang Meetoo biyya Awustiraaliyaa magaalaa Melbourne dhufuudhaan waltajjii xiqqoo wayii qopheeffatee nama toora 100 caalle irratti waa'ee obbo Libaan Waaqoo jedhe irratti qishnaa yookiin qoosaa inni godhe irratti duulli keenya guddaan kan ilmaan Oromoodhaa kan amma uummata Oromoodhaa yookiin saba Oromoodhaa sarba'aa jiru mirga isaanii irraa mulqee wayyaaneedha. Wayyaaneen qawweedhaan uummata keenya doorsisaadhaa jirti. Hidhaadhaan rakkisuudhaan gaagama gurguddaa irraan gahaa jirti jechuudha. Xiyyeeffannaan qabsoo Oromoodhaa irra guddaan wayyaaneedha dhuga. Kana irratti walii galla. Kun akkuma jirutti tahee qabsoon sun akkuma jirutti tahee garummoo biyya alaa kana keessatti daayasporaa keessatti sooftuweerii Oromoodhaa Oromoo keessaa baasuudhaan sooftuweerii habashummaadhaa ilmaan Oromoo keessatti cuuphuu barbaadan inistool itti godhuu barbaadan illeen gama kaaniin ofirraa qabuun dirqama keenya waan taheef kana dubbii goonee haasa'uudhaaf osoo hin taane akkaataa itti sammuu namaa jeequudhaaf sooftuweerii isaanii inistool itti godhuudhaaf deeman kanarratti waan tokko jechuun barbaachisaadha. Waliin haa dhageenyu achi booda immoo anillee yaada kiyya irratti kennadhee yoo isinitti fakkaate sabboontota ilmaan Oromoodhaatiif ilmaan Oromoodhaa daayasporaa jiran akka hordofaniif akka dhaggeeffatan dhaamsa akka dabarsitaniin isin jechuu barbaadeeta. Ragaawwajji akka dabtaraan isaanii warroonni dabtaraan isaanii antiroopolojistoota histooriyaan ijaanii akkanumatti haasawan osoo hin taane ragaa qabatamaa wajji nun tuqinaa isinin tuynu wal qixatti wal hubannee dantaa keessaniif deemaa dantaa keenyaaf deemnaa dantaa walitti yoo nu fidde waliin humna taanee waa goonaa jechoo yoo tahe malee saniin alatti tarkaanfatanii immoo mirga keenya sarbuudhaaf gara maleedhaan dhiibbaa nurratti godhuudhaaf gonkumayyuu inumayyuu karaan argatanii kan jedhuun dhaamsa kana dabarsuun barbaada. Isinis yoo itti amantan dhaamsa kana bakka jirtanitti walii dabarsuun akkaan gaarii. Nama biraan tuynu saba biraan tuynu sabni biraammoo yoo dhiibbaa nurratti godhuu barbaade osoma qabsoo suduudaan kallattiidhaan ummanni keenya biyya keessa godhaa jiru diinni tokkoffaan wayyaanee qabeenya keenya maatii keenya akkuma jiruun biyya teenya qabattee jirtu akkuma jirutti tahee duulli gara sanii akkuma jirutti tahee ala kanatti immoo roorroo gara maleedhaa yoo surratti adeemsisan no hin ta'u kana inuman fudhanne kabajaa qabaachuun akkaan gaariidha jennee itti himuu danda'uudha qabnaa. Dhaggeeffadhaa. Some people who say that ግማችን ኦሮሞ ምን አለ እኛ የምንፈልገው የኢትዮጵያ ዲሞክራታይዜሽን ሳይሆን የኢትዮጵያ ዲስኢንቴግሬሽን አለ። ኢቨን ያሰብየው ግለሰብ ቢሆን ለሱ የሚያስተላልፈ ምን ልክ ምንድን ነው እንደ አበደ እንደ የራሱ ድንኳን መሰለው ነው። ኢቨን የራሱ ድንኳን ቢሆን ራሱ ባለቤቱ ይጠየቃል። ይሄ ድንኳን አፈረስ ወይ? በዚህ ላይ ደግሞ 100 ሚሊዮን ያለበት ህዝብ እና ፈርሳለን እኮ እንደ ቀላል ነገር አይደለም። And I want to make this very clear to the people. Duuba wanni qabxiin irraa dubbachuu barbaadu yoo dhageessanii kaan hin beeku tarii sooshaal miidiyaa kanarratti hordoftanii jirtan natti fakkaata dhageessanis. Namoonni kunniin yoo diinni keenya tokkoffaan wayyaaneedha jedhan maalii fi waltajjii qindeeffatan hundarratti dhimma Oromoodhaa haasawan. A big question mark gaafii guddaadha beeka. Kana dhaamsi guddaan an dabarsu ilmaan Oromoodhaa diyaasporaa kana keessa jiran waan isaan jedhan gurraan osoo dhagahan osoo ijaan argan dirqiidhaan osoma gurraan dhagahan ijaan argan osoma duula isaan akkanatti Oromoo irratti bobbaasanii fi irratti duulaa jiran qalbii Oromoo jaamsuudhaaf
qorqalbii Oromoodhaa doofeessuudhaaf akkanatti irratti hojjetan kana lakkaa callisaa gurra qabadhaadhaa ijaan hin arginaa jaanii ummata Oromoodhaa doorsisuu barbaadan waan kana itti himuu danda'uudha qabnaan. Duulli gara hundaan roga hundaan kunis qorqalbii Oromoodhaa cabsu qorqalbii sabboontota ilmaan Oromoodhaa doomsanii mooraan Oromoodhaa akka qal'attu huqqattu godhuudhaaf waan ta'eef ergaa kanneen suduudhaan itti dabarsuun akkaan gaariidhaan jira. Amma namtichi kun maal jedhe? Activist, so called activist Obang Meeto waan jedhe walgahii afooshaadhaa fakkaatu nama 100 caalle irratti oodiyensii argadhe jechuudhaan waa'ee obbo Liibaan haasawa jechuudha. Obbo Liibaan Waaqoo maaltu isa galcheehu? Namni kun yoo akkuma jedhellee Itoophiyaan hin battanaalleen ka jedhu sanillee tahe amma dhaqee battanaan jiru. Isaata gomaraa dallam. Volkaanoo ta'e ammatti dhaqee Itoophiyaa san facaasaan jiru. Diinni tokkoffaan kan ummata jeeqaa jiruuf ummata miidhaa jiru wayyaaneedha. Eega diinni tokkoffaan wayyaanee ta'e wayyaanee san irratti waltajjii qindeeffatanii waan wayyaaneedhaa san dubbachuu malee dhimma Oromoodhaa namni Oromoodhaa tokko waan dubbate dhimma Oromoodhaa irratti maaliif waltajjiilee adda addaa irratti akkanatti gaggabanii irraa haasawanii isiniif dhiisa. Maaliif ummanni kun biyya alaa kana keessatti waltajjiilee argaman hunda irratti dhimma Oromoodhaa akkanatti akka tokkoffaatti maaliif irraa haasawan? Duuba isaan kana hoggaa haasawan nutu qaa jirtanii dhaabbaa nuti yoo jennellee qabsoo teenya irratti dantaa keenya irratti isin tuqaan jirru dhimma Oromoodhaatiif Oromiyaa irraa dubbachaadhaa jirra. Itoophiyaan hin battanaalleen yoo jee maal angatoota qorxoo ellende Itoophiyaan baananii mormii irraa murameen jiru dhiiroo. Itoophiyaan baanan tana mormii irraa citeen jiru Eritiraan irraa hin cinne. Itoophiyaa attishatem Eritiriyaa attishatem attilawaxem jennaan kunis gaa firri Dr. Biraanuu Naggaadhaan እንዴ ገንዘብ ካወጣችሁ እንዴት አትሸጥም እንዴት አትለወጥም ይላል ገማ ካኒን ቀብሶ ጎራ ጀራ ኢትዮጵያዳፍ በረደርጊዳት ጃን ቤተ ዱብሪቻሞ ኦቦሌሳ ዶክተር ብራኑ ነጋዳቲ ኢትዮጵያ አትሸጥም አትለወጥም ጀናኒ እንዴ ገንዘብ ካወጣችሁ እንዴት አትሸጥም አትለወጥም ዱባ ኡመኒ ኩን ዮ አላያንሲ ቱምሰ ቀብሶዳ ጎደቹ ከበርባዱ ታተ ቶኩማኒ ኡምነ ከጀዱ ታተ diinni tokkoffaan wayyaaneedha. Diina tokkoffaadhaa san irratti maaliif hin xiyyeeffanne? Maaliif ishuun Oromoodhaa waltajjii hundatti gaggeeffamaan? Kun amma kan isiniin jechaa jiru Awustiraaliyaa keessatti magaalaa Melbourne waltajjii qopheeffatanii dhimma Oromoodhaa ishuu Oromoodhaa Oromoo irraa dubbatan. Maal wayyaanee irraa dubbachuu maaltu isaan dhorge? Kana wanni Oromoon qorqalbiin isaa doofayuudha hin qabu. Softweeriin Oromummaadhaa sammuu kee keessaa baateeti softweeriin habashummaadhaa sun dhiibbaadhaan si keessa seenuun qabu beekadhu. Qabsaa'onni Oromoodhaa sabboontonni Oromoodhaa ilmaan Oromoodhaa softweerii isaanii doofayaa san softweerii dabtaraadhaa san sammuu kee keessatti akka inistooliin goone kana jechuun siyaasaa wallaaluu jechoo miti dhiiroo. Siyaasaa baraneedhaa siyaasaa ammayyaa akkamitti akka namni tumsa uummatu allayaansiin akkamitti uummata tooftaaf tarsiimoo akkamiitiin qabsoon deemuu qabdii kana wallaaluudhaaf miti. Wanni hubachuun nu barbaachisa. Siyaasaa ammayyaan beenu we are not moderniidhaa miti politikaa moderniidhaan beenu westernii wajji waliigalteen dandeenyu dippiloomaasiin dandeenyu እነዛ ጠባቦች ናቸው ምንም ፖለቲካም አይችሉም. አይደለም እንደዛ አይሰራም አከሲ ዋ ሆጀቱነት ይፈካል ኡመኒ ኩን ኤጋ ዲኒ ኢሳኒቲ ፊ ዲኒ ኬኛ ተኮፋን ወያኔ ለተሄ ዲማ ኦሮሞዳ ወልተጂሌ ቆጴፈተን ሁንደረት ማሊፍ ሐሳዋን አቲዮ ፍራንዱ በኔ ጋይሳን ሐሳውን ዲሰኒ ጀቾን ከነ ጀቾን ሰሙ ቆርቀልቢ ከ ዶምሱ ጀቾን ከነ ዋርኒንግ ይተከኑ በከጀረኒት ዳምሰቲ ደበርሱ mirga isaanii irraa haa dubbatani dantaa isaanii irraa haa dubbatani dantaa Oromoodhaa maaltu isaan galchee itti amantanii kanarra walii galla Itoophiyaan hin battinaalleen jee namtichi jaanii kanarratti akka makmaakaatti waltajjii hundatti harka uwwifachuu qofaadhaaf harka nama dhibbaa uwwifachuu qofaadhaaf politikaan kanuma jechuun dibbee uwwifachuudhaaf ይሰራል የኢትዮጵያ መበታተን ከሆነ ኤርትራ አንገቷ ተቆርጣለች ኢሳኑመቱ በታተኔው ኢትዮጵያ ሰነለ
kanarra walii galla yoo kanarra walii galle dhaamsa dhugaadhaa dhaamsa oromummaadhaa bakka jirtanii walii dabarsitanii mul'ata Itoophiyaa osoo hin taane mul'ata Oromiyaadhaa. Namni tokko yoo waan tokko gaafatu waan guddaa gaafachuu qaba. Guddaa tilmaamee waan guddaa kaayyeeffachuudha qaba. Namni tokko hoggaa waa gaafatu እንደे ስለ ማርያም እምዬ እግዚአብሔር ትንሽ ቁረስልኝ ጅሬ ከለቹ ደንደሁን ቀብ አከሲ ከለቹን ቀብ ነምኒ ዮ ቀብሳዬ ዋን ጉዳ ሀቀይሳ ደፈቹዳፍ ሀቀይሳ ሰን ኢፋኒ ፈለፈ ካዬ ጋፈቹ ደንደሁ ደቀባ አከነ ሞከናመት ሀቀይሳ ሰን ጉዳ ሰን ጋፈቹ ቀባ ጀቹ ጉዳ መሰን ፎቶ ይፈቹ ቀባ እንዴ ነምኒ ሁንዲ አፋኑ ረበረቹ ደቀባ ዲሮ አፋኑ መኑ ረበረቹ ቀባሁ ፖለቲካ ጃኒ አክቲቪስት ጃኒ ኦሮሞ ረቲ አፋን በረቹ ደቀበኒ kana oromoon ofirraa dhoorkuu danda'uudha qaba kuni wanta jedhee dubbachuu osoo hin taane ergaa inni qabuu fi waan duubaan deemaa jiru waan agarruuf jechuudha asiinis qabsoodha gama kaanis qabsoodha ni danda'a hundinuu roga hundaan qabsoo akkasii godhuu ni danda'a kanaaf dammaqii akkasii walii dabarsuun akkaan gaarii dammaqii akkanaa kana walii dabarsuun gaarii kun wallaalummaa siyaasaadhaatii miti jibbaa saba biraatii miti siyaasaa wallaalummaadhaa miti kana hubadhaa jibbaa saba kamiitu akkan taane dhugaa jirtummoo walii himanii oromoo taate mul'ata oromiyaadhaa jabeeysite mee takka takka naa barreessa mul'ata oromiyaadhaa deeggartammoo mul'ata Itoophiyaadhaa deeggartan isiniyyuu laala teest isin godha mul'ata oromiyaadhaa deeggartammoo mul'ata Itoophiyaadhaa deeggartan ka oromiyaadhaa deeggartammoo mee takka takka warri mul'ata oromiyaadhaa ni deeggarra jettan takka takka barreessa isinuu gaafadhaa mul'ata oromiyaadhaa barbaadammoo mul'anni Itoophiyaadhaa akeekni isaa kaayyoon isaa viizhin Itoophiyaa wanni jedhamu akkuma jiruun haardweeriin illeen sooftuweeriin illeen akkuma jiruun mul'ata Itoophiyaadhaa ta'uudha qabaadha. Kayyoo isaanii sagantaa isaanii siyaasaa isaanii cunqursa isaanii akkuma jiruun sammuu oromoo keessa kaayanii dibbema isaanii qofa akka dhayaadhaa deemtu si godhuu barbaadanii jechuun mul'anni Itoophiyaadhaa akkas mul'anni Itoophiyaadhaa kan dibbee yenna sun kabaroo bichaa እንድትደልቅና yenna sun kabaroo bichaa እንድትደልቅ kabaroo isaanii qofa akka dallayxuuf jechuun mul'anni oromiyaadhaa uftaatee uf dhageessee oromoo taatee oromiyaa keessaan addunyaa laaluu danda'uudha qabda oromiyaa keessaan Itoophiyaa baanantan illee laaluu danda'uudha qabda isaan garuu wanni barbaadan mul'ata Itoophiyaatiin ija Itoophiyaadhaatiin akka addunyaa laaltu si godhuu barbaadan jechuudha kun hin dalagu akkasitti yoo taateef ati oromiyaadhaa oromoodha taatee oromoo oromiyaa taatee ummata biraatiin wajji diil godhuu danda'uudha qabda kun ragaa wajji isinii himuu jiraa beekaaga ragaadhaa wajji kanama biroo tuquun taane saba biroo tuquun taane ragaadhaa wajji isinii himuu jira akka oromiyaayyuu arguun barbaadan oromiyaa waan jedhu ijaan arguun barbaadan gurraanis dhagahuun barbaadan nama oromoof oromiyaa jedhulleen gurraan ijaanuun arguun barbaadan osoo dandahani dhageessan gaa waan jedhan ala kanatti waan jaan ka biyya keessaa qawweedhaan ummata oromoodhaa doorsisa imagine kan biyya keessaa qawweedhaan ummata oromoodhaa ajjeesa doorsisa kaalaa immoo qorqalbii kee jaamsuudhaaf sirratti hojjeta warra sooftuweerii san inistool godhate isaan san qabachuudhaan sitti inistool godhuu barbaadan no nuti immoo antivaayirasa dabtaraadhaa san qaceellotti qopheeffachuu danda'uu qabna isinii gala terminolojiin kun terminolojiin ITdhaa kun information technologyidhaa kun isinii gala yoo isaan vaayirasa habashummaadhaa san oromoo keessatti inistool godhuu barbaadan sooftuweerii doofaa san sooftuweerii dabtaraadhaa san sitti inistool godhuu yoo barbaadan nuti immoo antivaayirasa isaa qopheeffachuu danda'uudha qabna kana wanni dubbachaadhaa jirruuf antivaayirasa isaa akkamitti antivaayirasni isanii maali viizhin oromiyaa mul'ata oromiyaadhaati qabna kan ittiin dhangi'amnelleen kan ittiin dhalannelleen oromoodha oromiyaadha jenneeti sooftuweerii akkasii qopheeffannee qabsoo ittiin godhuu danda'uudha qabna kana hoggaa jette nama biraa viizhin Itoophiyaan hin ta'inaa jechuu hin dandeenyu ta'uu ni danda'an viizhin Itoophiyaa ta'uu ni danda'an mirga isaaniiti
mirga isaaniit dhibbaa dhibban mirga isaaniit garummoo mul'ata oromiyaadhaa kaayyoo oromiyaadhaa nu dura dhaabbachuun qaban yoo kan nu dura dhaabbatan taate qabsoodha akkuma ka biyyaa qawweedhaan irra jiran san ka ala kanaallee olola isaan deemaniin olola saniin cabsuu ni dandeessa silaa qawwee walitti namni dhahu hin jiru ala kanatti propaagandaa isaan qorqalbii oromoodhaa doomsuudhaaf deeman san nuti immoo mul'ata oromiyaadhaatiin qaruu dandahuudha qabnaa qarree qara ablee qara lamaanii jechuun gara lameen ablee qara gara lameenii gooneeti ololas propaagandaas ofirraa cabsuu dandahuudha qabda kaanis ummanni biyya keessaa qabsoo godha jechuudha kun mirga abbaa biyyummaadhaa mirga bilisummaadhaa ala kanatti propaagandaa san antivaayirasa sanitti qopheessitee haa gaggabani budaanis keessa haa yaatu budaan isaan qabde sunis keessa haa yaatuun jaa ni dhageessanii dhiiroo budaan isaan qabde sun keessa haa yaatu akkamitti keessa haa yaati ijoolleen beetee dubartiin faa durii hoggaa heeruma geesse jedhan abbaa fi haadha rakkifti jaan dubartiin hoggaa heeruma geesse abbaa fi haadha rakkifti jaan budaan na nyaate fa jettee iyyite hoggaa takka beete gaafa kaanii abbaan qaalluu tana itti yaamee jaan wayaa itti uffisee libaanata itti aarsee ukkaamsee isiin ukkaamamte beetee duraan warra rakkisuudhaaf abbaa fi haadha maatii rakkisuudhaaf ni geesse miciyyoon ni geesse heerumaaf deemtee beekigaa sababdeegaa akka daddafanii beetee heerumsiisaniif na offolchaagaa dhiifamaa wajji muciyyootii budaan na jalaa nyaate jaanii gaa libaanat itti aarsanii wayaa itti uffisanii achi booda qaallichi alangaadhaan hoodhugaa jedhe hoodhugaa muciyyoon gaa alangeetumaniin santu dhukkubsaa beetee qaama dirmammeeysanii nambayaa nambaa nagahee nanga eessaan baataa jaan asiin baa badaa barbadaa nyaadheeti baha muciyyoon budaa wayituu hin qabne beekigaa zigalee muciyyoon budaa wayituu hin qabne warra sossobuudhaafi warra sossobdee beetee heerumaaf deemti isaan garuu abbaa fi haadhaa meree gara nyaattawan qaalluutti yaamanii gaa waan san hoggaa godhan gaa alangeen dirmammeessite aboo alangee sanirraa haadhaa bani jetteetuma gaa ofirraa iyyiti ni iyyita aboon baani ni soba sheexaanaatu budaatu ni sobu jira aboo keessaa ba'i keessaa ba'i hin ba'u amma asiin baagaa lakki ni sobaa jirte dhugaan baate muciyyoon gaggabde gaa muciyyoo akkasi gaggabsanii dhiisaniin siin jaa akkasanii gaa dubbiin beetee yoo propagandaan ala kanaa beetee budaan oromoo hoggaa yaamtu budaan isaan nyaattu sun keessaa iyyite oromiyaa hoggaa yaamtu hoggaa budaan sun keessaa iyyite maal goota mul'ata oromiyaadhaa danqartee isaan dura dhaabda jechuu haa gaggabanii dhakaa mukatti haa bu'an indee ka qulqwaalinnaa ka qwaaxiny sir hulluu waxxukko ka qwaaxiny sir hulluu waxxukko inda shalamixmaat indee yaa isaram indee nuti nama biraa tuqaan jiru namni hundi afaan nurra barata aktivistiidha jechuudha afaan oromoo irratti barataa dhiiroo qabsoo oromoo irratti nutu karaa saaqeef qaawwa nuti baneef qaawwa beetee xiqqoo ati bantuun waraabessi gurguddaan seenaa jira jechuudha kan seenaa kee distorted godhu kan kaayyoo kee balleessu ka eenyummaa kee beetee akkuma jiruun kararraa mayisu kana hundatu gurguddaan kun kaaffarroo baase kun seenu jira jechuudha beetee ulaati banteen noo kana banuun qabnu danqaruudha qabna kana wanni jechaa jiru nama tuyne amma nama tuyne nama arrabsine nama jehine saba kamu tuyne eenyuun illee hin tuyne oromoon aadaa akkasiitu hin qabu nama tokkollee tuquu hin qabnu safuu qabna safeeffannaa qabna rakkoo hin qabu amantoota qabna ka ittiin kabajnu ka ittiin uf kabajnu namallee hin tuyne dantaa namaallee hin tuyne mirga namaallee hin tuyne garummoo qabeenya keenya irratti eenyummaa keenya irratti seenaa keenya irratti biyya teenya irratti indee mannakkaachuu sawwochi mannakkaachuu ኢትዮጵያatti በታተንም ምናቶንም ኢሳንቱ ሞርመ ሙሬ ጀቻ ጀራ አንገቷን የቀነጠሷት እነሱ ናቸው አንገቷን ቀንጥሰው እናቶ ብርሃኑ ነጋ በደርግ ጊዜ ኢትዮጵያ ትሸጥ የማትለወጥም እነሱ እንደ ገንዘብ ካወጣች ትሸጣለች ትለወጣለች ጀቻን ቱሬ አይደል እንዴ ከነሞ የፖለቲካ ጋምብሊንግ የፖለቲካ ድብብቆች መጫወት የለባቸውም የፖለቲካ እንቆቅልሽ መጫወት የለባቸውም ጀነ እቲሙ ደንደው ደቀምና እንቆቅልሽ ሰዲቀ ሲያሳዳ ኑረተበቹን አቀበኒት ቀብሶ ሮጋሁንዳን ፕሮፓጋንዳ አላ አቀ ፕሮፓጋንዳት
Propaganda alaa ka propagandaatti. Ka biyya keessa qabsoo godhaa jira. Ka hidhamus ka ajjeefamus godhaadhaa jira. Ka alarratti qalbii keenya jaamsuudhaaf dhamaasuudhaaf deemu immoo indee በፖለቲካ እንዴ ኦባንግ ሜቱ ያቅተናል እንዴ? ሰዎች ምን ነካችሁ? ታማኝ በየነ ያቅተናል እንዴ? ራሳቸውን ማክበር የሚፈልጉ ከሆነ ራሳቸውን ሆነው ተደራጅተው ከኛ ጋር አላያንስ ይፍጠሩ። በስምምነት ላይ የተመሰረተ ማለት ነው። ችግር የለውም። ለራሳቸው ጉዳይ ለኛ ሳይሆን የማህበረሰባቸውን መብት እናስከብራለን የሚሉ ከሆነ ከኦሮሞ ጋር ትክክል የኛን መብት ሳይነኩ የኛን ዓላማ ሳይነኩ መስማማት ይቻላል። yoo akka namaatti yaadde gaasan yoo akka namaatti yaadde ummanni gaa akka namaatti yaadaan jiru akka diiyaabiloosii yaadu jiraaho ka mirga kee sarbu ka seenaa kee sarbu ka seenaa kee dhamaasuudhaaf deemu ka qorqalbii kee jaamsuudhaaf deemu እንደ ሰው እያሰቡ አይደለም እንዴ? በየሀገሩ እየሄድን ቪዥን ኦሮሚያ ማለት አንችልም እንደ ሰዎች? በየሀገሩ እየሄድን ቪዥን ኦሮሚያ አንቲቫይረስ ቪዥን ኢትዮጵያ ዳ ሶፍትዌር ይከኝ በየሀገሩ መሄድ አንችልም እንዴ? እንዴ ከታማኝ እናንሳለን? ከኦባንግ ሜቶ እናንሳለን? ምንድነው ሰዎች ሃይ ወኔውን ዲጨድሴቱ ምኑ ረተባችሁ ማልጀቾን እንዴ? በጣም ገረመኝ እኮ እዚህ አውስትራሊያ መጥቶ ሜልበርን ላይ ወልተጀረ ዳበቴ እንዴ አበደ እንደ ሰውዬ ድንኳን መሰለው እንዴ ምናምን ድማ ወያኔዳ ድማ ዲና ዱበቹ ዲሰኒ ድማ ኦሮሞ እረቲ ወልተጂ ገቢፈታ ማልጀቾን harkan urradhahan maal jechuun namoonni gariin doofaan keenya gariin abotoo baak እነዚህ እኮ ኩን ዋተካ አንጎ harkaan qabanii ከዱ ረዱሉ ቀብኑ ከወያኔ ብቻ ነው የወያኔ ብቻ ነው ማሊ ከነንጃ ኖ አይሰራም ኢሳን ዮ አከስ ያደ ማሊ ፍንጨልፍን ማፍ ኦሮሞ ረዱበተን ማፍ ሞራ ቀብሶ ኦሮሞዳ ላፊሱዳፍ ቆርቀልቢ ኦሮሞዳ ጃምሱዳፍ ማል ጎዳኒ ወልተጂ አላ ከነረ ደመኒ ድማ ኦሮሞዳ ዱበተን አፋቸውን መዝጋት አለባቸው። ዶፋን ከኛ ገሪን አከስጃ እንዴ አንዱ ጠላታችን ወያኔ ነው። yes that is obvious ይደስ ዋን ይፈገላል ዲኒ ኦሮሞ ፍጫጅሩ አጀሳጅሩ ሂዳጅሩ ረኪሳጅሩ ወያኔ ኤገ ወያኔ ተኤ ኦሮሞንስ ዱአ ጅራ ቀብሳዋዳ ጅራ ፍረ ቀዮ ፈረት ወሬገማዳ ጅራ ቀብሶ ጎዳ ጅራ ኢሳኒስ ሰኑመረት ይፈተኒ ሰማፊን ጎን ማሊፍ ወልተጂ ቆጴፈተኑን ደረቲ dhimma oromoodhaa kaasanii qishnaa irra godhan አንድ በለዋቸው ወሮተ ኦሮሞ ቤቴ የነሱን ከበሮ መደለቅ የምፈልጉትንም አንድ በለዋቸው ንደገሰኒ አከና ወልኒፍ ነው ፕሮፓጋንዳዳን ጨብሲት ከሰቱ ከዲን ሰረት ይየፈት ከአላጋን ኦርሚ ሰረት ይየፈት ከጅባን ሰረት እንዳው ከሴና ከበለይ ሰረት እንዳው kan kaayoo kee jallisuu irratti hundaawe propaagandaadhaan ka biyya keessaallee suduudhaan ka kallattiidhaan waan qabsoo godhuu danda'a. Kana irratti xiyyeeffachuun akkaan gaariidhaan isin hin jaa dhaamsi kun yoo isinii ta'ee itti amantan yoo mul'ata Oromiyaatti viizhin Oromiyaatti amanantan yoo faallaa viizhin Itoophiyaadhaa taatan dhaamsa kana bakka jirtanitti walii sheer godhaa hangana caalaa gaa'umaa isinii godhuu hin danda'u dhaamsi dhaamolee fi waangoone jaanii. warri galteef warri dubbiin galteef dhaamsa kana bakka jirtanitti walii dabarsaan isin hin jaa waan dubbachuu jiru waan dubbachaadhaa jiru waan yaadee dubbachaadhaa jiru I think hedduun keessan isinii gala je'ee yaada nam tokkollee tuquudhaaf qaama tokkollee tuquudhaaf jaarmiyaa takkallee tuquudhaaf saba tokkollee tuquudhaaf sagantaa kiyyaa miti haasoo kiyyallee sanii miti dantaa keenya irratti mirga keenya irratti eenyummaa keenya irratti seenaa keenya irratti qorqalbii keenya jabeessuu irratti oromoo onnachiisuu irratti wal jajjabeessuu irratti wal gargaaruu irratti dhaamsa walii dabarsuun wal jajjabeessuun dirqama keenya hunda waan ta'eef falmii gara hundaan roga hundaan እንበቃለን እንዴ ከ50 ሚሊዮን በላይ ነን እኮ ምን ነካችሁ ሰዎች እንበቃለን ሄዱሚና ነመን ዳምኔ
gootummaadhaan dhabne qabeenyaan dhabne wallamne malee qabsoon teenya heddumina namaan dhabne qabeenyaan dhabne dhugaa dubbachuudhaaf haqa dhabne hooggansa taligaa qaceelloodhaa hooggansa mul'ata qaceelloo qabu kan qabsoo oromoodhaa waalteessu dhabne malee qabeenyaan dhabne allaansiyyuu nun barbaachisuyyuu dhugaa dubbachuudhaaf indee ijaarsa qaceelloodhaa sonaatiif hooggana sonaa mul'ata qaceelloodhaatiin waan oromoon barbaadduun deemuu dhabne malee san dadhabne malee eenyu nun barbaannu sila kaamma beetee allaansii fi tumsaa fi maali jennee itti rakkannu indee 50 miiliyoonni 50 osoo jaaramee miiliyoonni 50 miti muraasni xiqqaan tokkoyyuu ni ga'a. Kana jechuun tumsa biraan barbaannu jechuu miti dhugaa yoo dubbanne jechuudha dhugaa yoo dubbanne akkasii gaadhaamsa kana walii dabarsaan isiniin jedha yeroo gaarii qabaadha yoon dogoggoreef na sirreessa duula sirratti deemutti gara jabaachuu qabda oromoon garuu ufii walii garaa laaffachuudha qabdi dhaamsi irraa maayyeedhaa kan jedhu kan nyaapharratti duula alarraa sitti aggaammate irratti propaagandaa alarraa sitti aggaammate irratti gara jabinnaan dhugumatti osoo mirga kee akka beetee hin tuqamnetti garaatti jabaachuu danda'u qabda oromoon garuu ufii walii garaa laaffachuudha qabdi ufii walitti garaa laaffannee rakkoo jirtullee walii himnee wal sirreessinee wal qaceelchinee wal gorsinee kararraa akka beetee karaa mayneerraa akka mayne karatti wal qaceelchinee wal gorsuu wal barsiisuu walii obsuun barbaachisaadhaan jira oromoon nuti walii jidduu keenyatti oromoon nuti ufii walii jidduu keenyatti tokkummaa jabeessuu irratti jaalala jabeessuu irratti dogoggorri an qabaadhu yoo jiraate na qabachuu irratti ati dogoggora qabaattu si qabachuu irratti wal qabachuu irratti fuulleeffachuu poozitivii yaadu wal jajjabeessuu irratti fuulleeffachuun akkaan gaariidha tun teenya ta keessaati akkas yoo ta'e malee furmaata argachuu hin dandeenyu ufii wal dhooyinee wal cabsinee propaagandaa adda addaa walirratti oofne eessallee waliin geessinu eenyullee immoo hin danda'u diinaatu mo'a an akka itti ilaalu ufii kiyyaa akka itti amanu ka keessaa teenya ta keessaa jechuudha ati na cabsitee eessallee hin geessitu anilleen si cabsaa xiiqii akkasii yoo walitti qabanne fakkeenya takkaan isinii hima isinitti illee dheereesse fakkeenya takka maali mukni tokko hoggaa jiraate mukni kun hidda qaba damee qaba haafa qaba baala qaba hidda qaba damee qaba haafaa fi baala waan akkasii kanneen qaba yoo hidda jalaa yoo cirte mukni dhaabbatu kun jiidhammaan kun baalli gubbatti ni goggoga dameen illee ni caccabti jechuudha yoo hidda jalaa cirte hiddi kun oromummaa tana tuttuquun baay'ee nama rakkisa oromummaa tana tuquun gaarii natti hin fakkaatu oromummaa tana jajjabeessuu irratti oromummaa tana eeggachuu irratti wal haa gargaarru bakka jirrutti dhaamsa walii dabarsuun akkaan gaariidhaan jira kan biraa fakkeenya biraa manni utubaa malee hin dhaabbatu yoo utubaan hin jiraanne utubaa jalaa murtee yoo balleessite yookiin immoo utubaa jalaa hoggaa daayisite utubaan tun oromummaadha ta'e irra nuti jaajjiru ta'e irra dhaabbannu jechuudha utubaa kana hoggaa mana jalaa qaarifte dagaleen isaatis ni caccaba manni diigame jechuudha beekiga yoo citaa ta'es citaan gubbaadhaan ni diigama yoo qorqoorroo ta'e dhakaas yoo ta'e gubbaadhaan ni jiga jechuudha utubaan qabu manni utubaa malee hin dhaabbatu dagaleen yookiin immoo qabdoon cinaadhaan qabdu wanni ittiin tolchite hundi isaa ka gubbaadhaa akkuma jiru hin jiga jechuudha kanaaf oromummaa sana akkasitti eeggachuun akkaan gaariidhaa fayyaataa ulfaadhaa dhaamsa kana bakka jirtanitti akka waliin geessan waahela keessaniif